inshallah gara xumuraa deemna. Ulfaadha galatooma. Wanni jechuun barbaadu akka jira inshallah warri gara lachuu jirtan na dhageettan warri karaa peejii illee jirtanii laala Oromooti saba kiyya babbareeda. Oromoon mammaaktee waan jettu bitata wallaaltee gabayaa abaartee himata wallaaltee hayyicha abaartee san ta'e sabni keenya. Kun namoonni hedduun namoota waan deemaa jiru quban qabne social media kana as dhufee mataa nama dha'u jira. Akkama isaan duratti gumaa koo jedhan namoonni kun keenya kun barru kun hubannoota qabu daangaa ofiitiif lafa ofiitiif waan saba kanaatiif akka ilma namaatitti yaadanii amma namoonni fakkeenyaa fi odi jaarsoo namni akka gumaa koo kun daangaa lafa ofii ilmaan ofiitiif hawaasni keenya uummanni keenya lafa hedduutti hadha lafti itti dhiphattee ilmaan qabanii namni gartee adda qonna waa adda addaatitti deebi'eeti cinqii keessa jira namni uummanni keenya kalee achi bal'ifatee wanta meeqa gartee hektaara loonii dhaltii fi sangaa fi masheenaa fi maal adda baasee tikfata gadhiisee bobbaasee galgala gartee karraan galchan loon adda isaa tokkoo qabaate namni bakka itti hidhatu hin qabu bakka dheechifatu hin qabu oolu bakki hundi namni baay'ate lafarratti biyyattiin tun akkasiin hin guddannetti maqaa uummanni keenya guddaa ta'eef wanni biyyi tun irratti gahee arbaa nu qabnuuf jecha Itoophiyaan maqaa Oromoo cabte waggaa dheeraa qoodanii akka namni kooliin dhageenyu wanni akkanatti nu sakaalaniif kanaaf namoonni akkanaa kunniin ilmaan ofii garee buruutiif yaadan bar biyya hundaati irratti jettuufi namuu dhufee irraa dabra abbaa rabbiin dheeresse waggaa dheeraa kun waggaa 50 kun 10 20 30 40 50 waati bar jidduu kana jira lakkoofsi nama irraa yaala jechuudha garuu ilmaan horree deemna sana ilmaan keenya kanaafi bakka isaan irra jiraatan jireenya mana ijaarachuu irraa eegalee jiruu isaaniitiif waan isaanii ta'uufi abbaan ilmaaf yaadaa jechuudha. Addunyaaleen kanaaf daangaas nama irraa fayyadamu biyya san irratti. Isa kanaaf warri ilmoo ofiitiif yaadu hadhaa cinqamaa jiran daangaan kun asiin citte eessa ilmaan keenya dhaabbatti nama amma ganda kan kee hore dubban yoo deebitee ilaalte abbaan tokko ilmaan 5 10 15 20 30 na qabu jiran keenya. Lafti namni kun qabu abbaan kun ilmaan fakkeenyaa 5 10 ni kennu ilmaan 10 qaba lafti namni kun qabu sangaa 3 4 ijoollee kan qabu 10 jennu kennu. Ijoolleen kurnyan kun waggaa 18 hadhaa fuutee achi baati man. Kaayitaallee waggaa kaan 18 ijoolleen kurnyanu waggaa 10 wal duraa duubatti mana achi baati. Shan dubaraa goonu dhiirri 5. Dhiirri 5 kun eessan mana ijaarrataa oorruu eessa qotataa daldalaa ta'uu fedha akka fedhaa ta'u inni tokkoffaa mana isa feesa. Eegasiin waan ittiin jiraatu naggaaduun ni mala baratee waa godhuun ni mala. Maadammoonni kaafartii mana. Yoo ilma qotee bulaa ta'e bakka loon horsiifatuu fi irra qotatu. Kana yaada namoonni jechuudha. Warri akkasitti xiinxallee yaadu hadhaa daangaan isa cinqiti. Namoonni magaalaa kama gartee qotee bulaa kana dhiibee manas irratti ijaarratee yoo mallaqa qabaate lafallee irraa bitee buqqisee deemu kuni waan nuti cinqabnu kanatti hin cinqabnu. Warri magaalaa jechuudha. Manallee manarraa ol ijaarrataa. Sigaleen inni daldalaa biyya alaarraa yookaan alaa meeshaa ergaa yookaan biyya alaa meeshaa fidaa ni daldalata. Kun kan magaalaa kee jiru ammallee maal ta'a? Akkuma isiniin jedhe kana mana ol ijaarrataa gadis lafa qotee ijaarrachuu danda'a inni sisteemnoonni marti aanjaa fi qotee bulaas cinqamee waan inni fidu kana rakkatee dirqama magaalaa fidee waa gurgurata. Maal bitachuuf? Waan inni alaa galchu kana soogiddaa uffata maalii jinnii sukkaaraa waan inni kun gartee magaalaa qopheessu kana qophee irraa argachuudhaaf fidaa jechuudha. Sangaa itti fidaa hoolaa re'ee itti fidaa jechuudha. Garuu waan inni ilaalin takka jira. Inni achi jiru suni lafa qonnaallee dhabaa jira. Isuma dhiibee irraa kaachisuu jira. Sangaan dhadhaan inni nyaatu kunis badaa deemaa jira. Haadhallee hiree qaba warri magaalaa. Hiree inni qabu maali? Yeroo dhadhaan dhabame foon dhabame inni foon adda artifishaal teknooloojiin tolchee qopheessuu qaba isa kanarratti hirkata jechuudha. Amma isa maal godhare inni? Ufi gabaa gurgurachuun waan isaa gaarii argachuuf warri magaalaa jiru kun ijoollee barsiifatee ijoolleen isaa kun siyaasaa kijibaa barattee qotee bulaa baadiyyaa jiru kana hawaasa keenya akka gadii kana akkaataa inni itti wal lolu akkaataa inni itti wal buqqisu akkaataa inni itti wal ajjeesu magaalaa ta'ee godha maaliif inni biizinesi isaati rasaasa bitee dhiyeessaa fi agartanii yeroo inni wal dhabe lafa isaa irraa buqqa'e baqataa ta'e irraa lixaa fi itti bal'ifatee ka magaalaa kun haala mijjeeffatee waan jiruufi babal'ifachaa deemaa jechuudha.
Kabaadiyaa osoo hiiqu magaalaan isa dhiibdi, lolli isa dhiibaa, waldhabbiin isa dhiibdi, hiyyummaan isa dhiibdi. Rakkatee waan ta'uu dhabee lafa sangaa afur qabu cinaa muree gurguratee sangaa lama deebisa. Gaafa kan sadi gurguratee takka deebisa. Gaafa kan taallee gurguratee keessaa ka'a. Namtichi nu kan sadi irraa bite kun tarfaffaa osoo dhiibu irraa kaasa. Humna hin qabu, dinagdee hin qabu, inni mana murtii dhaqee mootummaa waloon hin jedhu tumanii irraa deeman. Rakkoo hedduu saba keenya irra deemaa ture yeroo. Har'as baroonni dalagamaa jiru sima. Xiqqoo afaa hojii jijjiirrattu malee. Mootummaan uummata keenyaaf dalannadhee sa'a 24 fiigaa isaan addas qotee bulaa keenya ganda keessatti kabaltee kiishaa waa fudhachaa jirti. Ayyoon ta'een halkan dhufanii balbal dhiitanii tol seenanii ati akkas goote ilmi kee akkas godhe ilmi kee shanee gibiran qaballe maaliin goone eebaluun goone nagayeen hin jiru saamu jira namuusi galee. Rakkoo uummanni keenya akkana saamamuu fidee kana wanni fidee dura adda nu facaasan akka nuti hin qaban. Laala sisteema isaanii gargar nu godhan waan kennan hojii. Akka nuti waliin as deebinee mootummaa kanaa kokkee qabanne baladhoo tokkummaa qabaanne mootummaa itti duullu kana yoo tokkummaa qabaanne kokkee qabannee barbaada dalasiifanna garuu haadha dandeenya hin dandeenye. Anaaf obboleessi kiyya tokko yookaan ollaan kiyya yookaan oromtichi tokko yoo walitti dhufne nu gargar nu baasanii jiran. Kun paartii san deeggaraa kun eebalu deeggaraa kun eebalu. Adda sooshaal miidiyaa gubbatti yoo as dhufe garuu maal jenna beektan? Nageenyi badee saamamne mootummaan kun biyya bulchuu dadhabe anaati waliin jirra. Namoonni mootummaa jala jiran gad jiran kun kan goollee hin qabne kanan tokko isaan hin dhageenye kun. Maaliif mootummaan dhaga'uu dhabe wal quban qabu ni arguu jira. Namoonni mootummaa keessa jiran jalqaba hatuudhaaf jalqaba simiidhuun barumsima deebisanii nyaachuu deeman maal si godhanii nama silaati waliin. Yoo inni waa si godhe simiidhe illee waliin dhaabbattee akka matettuun gargar si baasan jechuudha. Warri gaafa muummichi ministeeraa aangootti ol dhufe Oromoo tana adda qoode bar dhiira jajjaba duuba jira. Warri sisteema argan jechi mallasii namaa gali Oromoon yoo akka hin dandeenye uummata jabaa akka ta'e cimaa akka ta'e hayyuu akka ta'e Oromoon biyya isaatii akka dhufe arganiin jalqabuma dhufanii shanee marroo fa'i balu gaara baafne jedhanii akkasuma godhanii paartii waajjira akka waajjira dorgomu waajjira nurra cufanii namni dhabe hin jiru namni ajjeefame hin jiru. Uummata akka biritti dhaamsa ga'uun waan hin dandeenyeef akkam godhan nuti filmaata kana keessa jirru maali ebalulee asiin ba'e maaliif nama hidhanii ijoollee alaa galte laal jalqaba ijoollee warra asmaraa irraa galee fakkeenyaaf mana hidhaatitti akkan waan summii nyaachisan nuun jedhan kijiba wanni sun qorattee addunyaallee kijiba summii nyaachisanii akkas godhani summiin qophaa'uu ni mala jedhu qopheesse isaanuma qopheesse qoqqoodha gara hundaan laanii qopheessuu ni mala oke ijoolleen sun summii namni kumni nyaate jennu. Nama summii ijoollee san nyaachise yoo jiraate seera dhiyeeffachuudhaaf uummanni olii galuu qabaaf jira. Garuu maaltu dhufe? Ebalu illee ajjeesanii kun akkas ta'e qawwee fudhatee gaara gale. Eenyuun miidhamaa jira? Eenyu hawaasaan uummata Oromoo akkamitti? Inni illee ofii nyaata saree illees nyaatti namni isaa nyaata jedhee. Ijoolleen gaara baates mataa keessa buxuluu jirti kalacha dhuftee bakka feetetti heera hin qabdu seera hin qabdu namni isaa waa gaafatee hin jiru waan barbaadde yeroo barbaadde dhuftee. Waan barbaadde lattee deemtee jechuudha mootummaa kana seerri jiru heerri hin jiru namni afur deeman walii qabu hin jiru. Uummanni illee gaafanne akkasuma mootummaan hin jiru jedhaan mootummaallee yeroo asii dhufe maaltu meeqatti sana dhaqa alaala jedhanii yeroo dhaqan maaltu suni gara jedhan shane eebalu. Egaa mootummaa ofii olii maal ganda santumaan beeku namni kanaan dhufee waa godhu hin jiru kaadiree ganda sanii bulchaa ganda sanii milishaa ooru uummatoo gartee kijibduu waa liqimsumaaf fiidduu gartee baree baluu akkas godhe anammoo akkas godhe na himanii akka balu. Mataadha yookaan fuudhaniidha. Ammallee kabiraatti hojiin baramte jechuudha. Nama ajjeesanii reeffa karaa gubbaatti darbanii akka akkisarraaf. Mootummaan dhiifama naa godha. Mootummaa jechuun biyyoota guddatee waan hidhatte namoonni olii gad deemu ni beeka. Uummata. Mootummaa jechuun eenyu hawaasa. Akkamitti poolisa magaalaa keessa deemu bara poolisa lama kuna siin dabree kuna jidabraan. Bari malaayikaa ta'ee yookaan ammoo rabbi ta'ee waan dalagamu yaada namni godhu hin deemu. Hattuma bira dhufee poolisa achi dabre asii qucee nama dhahee ittiin moobaayil sirraa fudhee dabraan. Garuu uummataatti nama dhahisan kadhaame sani iyya quceedhanii moobaayil irraa fuudhan lafaa fuudhee kan irraa fuudhee kuundoo santu fuudhee jedhaan. Goora akkas yallan. Inumaa nama ajjeesu. Inumaa nama gartee heera takka namni tokko hin baafatin. Amma namni hedduun wallaalarraa. Warri paartii siyaasaa kun hoggana kennaa dhaaba kennaa ijoollee teenya nuuf manaa baatee siin jedha.
yoo ati akkamitti ragaa fidadhu jettee siin mari'atee ba'e jettee hay maaliif bahee siin jedha inumaa maal ta'e baramu. Eka wanni tokko baram paartiin addi bilisummaa Oromoo waggaa 60 ala ture sanii qabsaa'aa Oromootii miti. Oromoon ergan isatu maal ofiin jedhe waan Oromoo jalaa badde barbaada eebba jechuudha. Saba kiyyaa barbaadee galche fedhii ofiiti. Baheeti yoo waan san silaa fuudhee galee jiraate addi bilisummaa Oromoo hadha 4 kiiloon isaaf kennamti. Yoo barbaachisan uummanni yoo kaanuu dhiyaate galatu ijoollee teenya nuuf ifaajjee dhuftanii galmee seenaa irratti isin katabne beenaa galaa dalagaa teessan dalagaa dhaadhee abbaa fedhan filachuu danda'an. Garuu dhaabbileen siyaasaa dhufte akkas gooti miti achiin inumaa achii gubbaa ol baanaanii dhiigaan fidee taabbatu ati maaltu si galchee kalee maal jedhii qabsaan uummata keenyaaf qabsoofnee siin jedhan. Yeroo 4 kiiloo seenanoo mirgasi xiba lolee dhufe an deebisiin jedha atillee jala gurgurtee bakkana akkana godhee isa fidee waan kana. Naga namni biddoo akkas siin jedhu ebaltu fidee bara jijjiirame garuu fidee musiin jedha kenneef dhuunfaa kenna ammoo bare laal wallaayisa fuudhee nama tokkoo fi waan dhiigni ilma namaa meeqa itti kuuf qabeenyi meeqa itti bade fuudhee nam tokko kennee ebaltu fidee siin jedha osoo tokko illee ni jetta boobaa nama waraana san qabatee wareegama kafalee namni biraa dhumatee harca'ee sunuu jechuun dandeettu garuu osoo jetteellee nama tokko gartee waraana qabatee dirree lolaa seenee wama falmu san kallacha dura akka Mr. Mandela sanitti deemee itti hidhamee itti garafamee itti madaa'ee jaalli meeqa biraa harca'ee dhufee wanni dhufeeru ka isaatiin jettu maal jettu seenaa inni qabsoo san irratti keessatti dalage ga'ee inni kafan jetta malee akkamii isa akkas goote inni ka isaatii osoo inni jiraachuuf Oromoon maal jette amma Jawaariin inni isatti walitti qabee akkana godheef abbaan garuu waan san fidee as jira namni oppiidoo waan ta'eef namni sana fudhatee jiru. Barillaa dalleen baafan dhugaa wanni kun namni kun Jawaar jedhaa wannuma kana akkami keessaa ka'e namni teessee gaafatee yoo Jawaar ana jedhe takkaan jenne ammoo Jawaar naaf fideen jenne takka Jawaar natu fideen jenne finne jedheen illee maaliif natu fide yoo jedhe dhukkee irraa kaakaa dhiirti kun taphu jirti tapha inni nuu jedhe san iyyuu itti erginee finnee jedhan ijoolleen gartee haadha horii biyya bulchaa jiran kunniin namoonni hayyoonni kenna biyya bulchanii nuti itti erginee waan san innis gaheen keessaa qabu waan san social media irra gadhiisee fide malee kan qindeessee biyya keessaallee namoota sana akka hin duune silaa kan caalaa dhumatu haalli kun akka mijaa'u wanni gartee sagantaa kana baasee godhe nuu jedhan isaan. Okay warra kanaa magaalaa akkas jedhullee ka biyyaa kaalaa akkas jedhullee Jawaar fa'allee fidee namni mee Jawaar akkamii fiddeetti sagantaa kana akkamii kaafte eessaa kaafte maal jettee kaafte waan kana eessarraa ijaarte dur warra biyya keessa jiru qeerrota jedhamni gaafatee jallee warra mootummaallee kanuu jedhe kanaan namni isin akkamitti abbichuufaa akkamitti kaaftan akka fiddan jedhin jiru kun Jawaar jala kutee kun abbichuu jala kutee Jawaar abbichuu Jawaar abbichuu Jawaar abbichuu eega obboleewwan lamaan jijjiirama dhufe kana gubbatti wal dhabanoo maal godhuu qabna eenyu namni bakka waa murteessu jiru amma namni saba keenyaaf hadha bakka waa murteessan jiru eenyu abbichuu ana abbichuu jedhaan ati abii jettaan namni gadhaa bakka biraa baasaaf sun okay mirga keeti anillee mirga kiyya garuu namni hadha itti waa iyyaa jirtu mee namni Jawaariin Jawaar waan akkasii nu godhe uummanni miidhamaa jira agartee kootu nu gargaara jira jallee maaliif waan akkasii godhuu hin danda'u ufiyyuu kadhatee jira baqata wiiwwan rifuuji muummichi ministeeraa hoo murteessuu danda'a bakka warqaa qabu abbaa feeti addunyaanis isaan waa jetti diinillee isa himata firrillee isa komata kuunillee isa deeggaraa jechuudha. Adda yakka biyya keessatti dalagamee bara yoo as deebi'u uummanni abbichuu ati biyya kana bulchitaa nama akkasii bira namni kun maal nu godhe namu garte maal nu godhe yes dhugaa namni waan isaan qatee gaafti mirga barsu waan akkasii nuun goone kan hin deebifne akkamiin nuun godhin ammoo amma maal jaala beekte kenna jedheen ammoo fe'amu eega yoo kennan ta'in beektaa okay ne eeggatu karaarra fakkeenya gaafa naftanyoonni jirtu gaafa TPLF awmaan irra eeggan gaafa jarri kun jira takka Oromoo waa guutii jijjiirti sammuu keessas nan dhufne ni gootii jedhee yaadne takka kanaaf itti qabsaatu maaliif keetiin alagaa diina kan kee kan fiiyyuu gartee waan qabne lafa tan ta'e irraa si ari'eessitu meessi garafaa jiru irraa yoo waa eeggatte gowwaan si caalu hin jiru addunyaa tana gubbatti nama mana keetii si baasee afaan kee dubbisuu dhorgee amantii kee aadaa kee sirraa jijjiire nata isiin jechoo deemu waan haa godha jettee waan haa godhe yoo jetteellee namni sirraa addunyaa tana keessaa gartee
Amaanu'eel jettaniin bakka warra gartee sammuun tuqamee dhaqanii silaalchisuu qaban.